Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan marti keessan bakka jirtanutti akka jirtanutti nagaan kiyya jaalaaf kabajaa isin akka qabu. Har'a viidiyoo kana hundi keessan akka dhaggeeffattan, hundi keessan immoo akka sheerii laayikinaa gootan kabajaa Oromummaatiin isin gaafadha. Amma kanaan achi qoosaa turre, taphachaa turre. Har'a garuu qoosuuniif taphachuun hin jiru. Sarara qaxxaamuranii sabni nu keessatti dhalatan. Yaa sababa biraasi naga'u dhaamsi keenya gaddaaf gammachuu waliin qooddataa teenyaa jennaan. Mucaan asirratti argamu kun silxeedha sabaan Jimmaan keessatti dhalate obboleessa maammee mucaa jedhuti. Mucaan maammee jedhu kun waggaa baay'ee shamarran Oromoo irraa maallaqa guuraa ture. Har'a dabareen obboleessa isaa geenyaan obboleessi isaas maallaqa guuraa jira. Jecha Dr. Mararaa Guddinaa kaleessa Minisootatti dubbatan. Iluu abbaa boraatiif Jimmaan gidduu daljeessatu jira jedhan. Yes, daljeessatu jira. Jireenyi kaasee hanga dhufee dhidheessa ga'utti daljeessatu jira dhugaadha. Dhimma kana ajandaa gochuun maaliif barbaachise? Sabni Oromoo ta'aa jira. Achirraa Abduuseen ta'aa jira, Asliin ta'aa jira, Anjimman ta'aa jira, Muhammad Aljiisiraa ta'aa ijoolleen miidiyaa fayyadaman hundi keenya ta'aa jirra. Isa maaltu dakale? Yoo Dr. Mararaa Guddinaa mootummaa Itoophiyaa ta'an Jimma Itoophiyaa irraa adda citti malee achi jala hin bultuu jedhe. Mee fageessaati yaada akka sabni biraa itti nu jibbu jechuudha. Addii kanaa akka nutti tokkon taane jibba jechuudha sabni biraa nu keessatti dhalate. Abbaan Jifaar Rabbi rahmata isaanii fagodhu sabaaf sablammoota hedduu kanaan dura rakkatan fidanii qubachiisanii har'a ilmaan isaan qubachiisan sun sabni biraa nurratti dagaagee akka nuti tokkon taane barbaada jechuudha. Maaliif tokko ta'uu keenya nu jibba beektanii? Yoo tokko taane dantaa jiraatu tuqama. Oromootu wal ta'anii bilisooma. Sabni biraa Oromiyaa keessatti qolee ol qabatee dhiichisee akka biyyaatti jiraachuu hin danda'u. Iqaamaa barbaada akka biyya kanaatti. Mattaawqee barbaada. Eenyummaa isaatti gaafatama. Lafa Oromoo daangaa darbeen saamu. Seeraan jiraata qombos jedhee akka Caaluu Hundeessaa jedhetti. Dantaa jiraa kanatu tuqamaadhaaf galgalaa ganama akka Oromoon tokko hin taane irratti hojjetu. Yeroo hunda maaliif akkana godhu jarri? Yoo Oromoo tokko ta'e YouTube'n ilmaan Oromoo qofatu wal daawwata. Wal guddisa akka ijoolleen Amaaraa wal guddisan kanatti. Inni kanaaf dantaa isaatu tuqama yoo Oromoo tokko ta'e jechuudha. Dantaa jiraatu tuqamaaf har'a kana ajandaa godhateefiti. Daljeessi dhuguma godina Iluu Abbaa Boraatiif Jimmaan gidduu dhuguma daljeessi jira. Daljeessi sun immoo kan Oromooti jedhe dhuguma kan Oromooti daljeessis. Turistiidhaaf isa oolu waan fedheef qalmaaf oolu kan keenya daljeessi dhugaadha. Ajandaa kana maaltu akka isa gochisiise akka Oromoo Jimmaniif Arsiiwwan nyaatu akka Arsiiniif Iluu Abbaa Boraawwan nyaatu maaltu isa dakale? Maaltu isa galcheedha? Sababa biraa kana maaltu galchee? Nurraa